everyone, welcome back to my channel. Namni baga gara chaanaalii kootti nagaan dhuftanii har'a jechaadha kan barannu waa'ee emotional and apology style. Namoota erga mufachiistanii yookaan immoo erga aarsitaniin booddee irratti akkamitti miira gaariidhaan yookiin nama sana deebistanii dhiifama gaafattu kan jedhu viidiyoo kana irratti gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a Ingiliffaan jechaadha. Kanaafuu viidiyoon kun sirriitti isin gargaara. Sorry, this video gonna help you a lot. Believe me, okay? Baay'ee isin gargaara. Kanaafuu viidiyoo kana malumaatti ilaalaa. Amma kallattumaan gara viidiyoo keenyaa ta'a jira. Okay, the first one is I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. Si miidhuuf hin barbaanne. Kana jechuun nam tokko otoo hin beekin nama tokko yoo miitanii jiraattan ta'e. Okay? Yookaan akka tasaa nama sana akka aaru taasistaniirtu yoo ta'e salphumatti okay gaafa dhiifama gaafattan oh I didn't mean to hurt you. Okay? Like sorry, I didn't mean to hurt you. Dhiifama si miidhuuf hin barbaanne jechuudhaaf jechaadha. Inni lammaffaan immoo please forgive me. Please forgive me jechuun maaloo dhiifama naaf godhii jechaadha. Kana jechuun namni okay mufachiistan sanaan salphumatti dhiifama akka isiniif godhu yoo barbaadan maal jettuuni please forgive me. Maaloo dhiifama naaf godhii jechuudha. And the third one is okay sadaffaan I can't stop thinking about you. Randeebiyaa I can't stop thinking about you. Waa'ee kee yaaduu dhaabuu hin danda'u jechuudha. Balleesseen jira. Wantan balleesse sanaaf immoo dhiifama naa godhii. Waa'ee kee yaaduu hin danda'u, dhaabuu hin danda'u jechuudhaaf jechaadha. Okay? So please forgive me. I can't stop thinking about you. Dhiifama naaf godhii. Waa'ee kee yaaduu dhaabuu hin danda'u jechuudhaaf jechaadha. Akkas jettanii deebisuu dandeessu. And the fourth one is you mean a lot to me. Okay? You mean a lot to me. You mean a lot to me jechuun ati anaaf waan guddaadha, ati anaaf waan baay'eedha jechuudhaaf jechuudha. So nama mufachiisne sanaan dhiifama ati anaaf waan guddaadha. Nuta isaati jechuudha barbaade jechuudha. Okay? So you mean a lot to me. Just it was a mistake. Okay? Dogongora jechuudhaaf jechaadha. Kanaaf you mean a lot to me yoo jettaniin ati anaaf waan guddaadha yoo jettan namni suni egaa waan gootan sana irraafachuu danda'a, dhiifama isinii godhuu danda'a jechaadha. And the fifth one is, okay, thank you for understanding me. Okay, thank you for understanding me jechuun na hubachuu keef galatoomii. Egaa namni sun dhiifama erga isiniin godhee booddee irratti immoo inni dhumaa isa kanaa jechaadha. Okay, dhiifama isinii godheera. Akkasumas immoo badii isin balleessitan sana irra isiniif darbeera. Kanaafuu wanti isin gootan dhuma irratti maa inni thank you for understanding me jechuudhaaf jecha. Kanaaf na hubachuu keef galatoomii jechuudha. Inni dhumaa kana jechuudha. Kanaaf jarri shanan kun jechaadha baay'uma Ingiliffa keessan isteepii tokko dabalu baay'uma isin gargaaru waan ta'eedhaaf. Kanaafuu jara shanan kana al tokko haa jennuuti sana booddee irratti viidiyoo keenyarraa kan xumurru ta'a jechaadha. Tokkoffaan simply I didn't mean to hurt you. Si miidhuuf hin barbaanne jechuudha. Lammaffaan please forgive me. Maaloo dhiifama naaf godhii jechaadha. And sadaffaan immoo I can't stop thinking about you. Waa'ee kee yaaduu dhaabuu hin danda'u jechuudha. And the fourth one is okay, you mean a lot to me. Ati anaaf waan guddaadha jechuudhaaf. Shanaffaan immoo thank you for understanding me. Na hubachuu keef galatoomii jechaadha. So viidiyoon keenya irraa kana fakkaati. Egaa wanta baay'ee isin fayyadu argattaniirtu jedhee namana. Wantoota kanaan wal fakkaatan jechaadha. Baay'ee isaan mooyyuu argachuu barbaadan liinkii teelegiraamaa karaa gadii irratti lafa isiniin godhe kanaan teelegiraama deemaatoo jooyin godhaa. Ekspreeshinoota akkanaa guyyuu keessatti isin gargaaran teelegiraama irratti hamma danda'ameen guyyaa guyyaadhaan isiniif erguuf ni yaala waan ta'eef achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa egaa kanuma fakkaata. Barnoonni illee kanuma fakkaata. Viidiyoo biraatiin ammoo wal agarruutti nagaan naa tura.